Ashamar kafuni daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa kudha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf taadha በቅድሚያ ሰላም ባያችሁ ሰላም ጤና ይስጥልን እንድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ሰላም ብያችኋለሁ ሰላማችሁ በያላችሁበት ቦታ ብዝት ይበልልኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መተናላችኋል እንግዲህ አንቺ አውሪያቸው እጋ daawwatataa fi hordoftoota keenya arra waan arasin biratti qabanne simbira dhufne innillee maal hojjettani haadha sabboontuu hin beektani haadha sabboontuu fi abdiin baay'is waliin galanii ani garuu amma ani as keessaa of baasuun barbaada innillee maal hojjettani haati sabboontuu abdii irratti rakkoo wayii booda fiddee ani waan nagalchu tokkollee hin jiru tokkorraa lama sadi dubbadheen jira ani kanaan booda nagalchu wanti kun maalirra jirtanii akkamii nagalaan jiru jedhee gaggaafadheen jira maasinaqee maaltu sigalcheedha deebiin abdiillee achum booda nan dhiisee hundumayyuu garuu amma isaan lamaan waliin galanii sabboontuun garuu immoo somona kana as bubbulaa jirti kalee deemte sijjamariyyuu malee somona kana asuma bubbulaa jirti akkasumas yoo ta'e immoo halkan qixxeefaa inkaatii mana keessa deddeemti gaaf tokko immoo abdiin illee ishiin mana kanaa bultu isin immoo mana sana bulaadha nun jedhee nun lamaaniin anaaf minyootini wanti kun maaliif akkana ta'uu danda'e booda mucoota irratti rakkoon biraa soo qaqqabee itti gaafatamummaa kan fudhatu eenyudha isuma kan itti gaafatamu waan nu galchu tokkollee hin jiru garuu booda immoo itti hin gaabbitee dheetan itti yaadaan waan yaadu jechuudha maaliif mucoon kun maaliif as buluu eegaltee maaliif hojjetan maatii bira jirti ati ishillee hin jirti mana hin qabdi sababii maaliif mana kana buluu dandeesseedhaan gaafin kiyya እና abdiinillee maalirra jira maal keessa jira maalirra akka jiru maal gochaa akka jiru eenyu mana kana abbaan barbaade yoo dhufee gizee buluu maal fakka bulanillee nutti himaan jiru nu bulushiin jibbinaani sobboontu na bultu garuu maaliif bulaa jirti mana kana ani manni kan rabbiiti abultu sijjamariyyuu waan nagalchi tokko hin jiru garuu as biratani ani sobboontu dhuman surrachaa jira maaliif hojjettanii mucoontuun dubartiidha abdiin immoo dhiira umaa ta'us waan barbaadillee ta'us dubartii fi dhiirri akkabaabii tokkotti buluun hin danda'amu hin beektan sinillee na caala beektan jedhetan abdii qaba kanattuu maalumaa fi sinii mana sana bulaadha ishiin immoo asaa bultuu maaliif jechuu dandeesse dhiiraaf dubartiin adda adduma hootee gaariidha kanaafuu isin lamaanii mana sana bulaa ishiin asaa bultuu kan jechuu barbaadiif maaliif kan jedhu sanaan aarii haadha sabboontuu irraa waan qabuuf mucoo sanaan baafachuu barbaade laata aarii isaa jechuudha likii baafachuu barbaade tasan beekamu wanti kun jechuudha kanaafuu akkaataan ittiin argaa jiru akkasnatti fakkaachaa jira waan ta'eef mucoon tun immoo har'a wanti hundumtuu salphaatti fakkaatee booda immoo rakkoo keessa seente immoo ayii jechuu mannaa maalirra jirtaa jedhee gaggaafachaa jira ishilleeyyuu yaa'u jechuun lakkimtuun jiru naan jetteetuma usnaa ilaa jettee kanaafuu sin immoo akka kana beektanan barbaadanii maalfuu waan kana keessa hin jiru ani waan nagalchi tokkollee hin jiru garuu dubbachuun qaba kan jedhu sana afaan dubbachaa jira daawwatataa fi hordoftoota keenya amma garuu baay'ee nu sodaachisaa jira haalli isaan irra jiran kun nagalaa hin jiru maalirra akka jiranii kanaafuu ani ergaan kun irra caala viidiyoo kana kan hojjechaa jiru maatii kiyya isiniifillee soo ta'uu irra caala garuu haadha sabboontuu fani inni argita taanaan sirriitti akka dhaggeeffattu barbaada maaliifuu ilmoon kee kun waan tokko geen booda hiyyuu manna ammumaan immoo waan itti yaaddu tokko itti yaaduu qabda sirriitti itti yaadime maaliifii abdii hojii waliigaltee akka hin qabne soma beektu akkamitti ilmoo ishii gadhiisuu dandeessiidhaan hin beekti waan ta'eef rakkoo keessa jirtu maalirra akka jiran soma beektu akkamitti sobboontuun akka barbaaddeetti as buluu dandeesse maaliif eeyyoomuu dandeesse immoo maal yaaddeeti waan yaaddeet tokkotu jira waan aan hin beekne waan minyoot hin beekne waan abdiinillee hin beeknetu jira moo naagalaa hin jiruan walii galanii ta'e yookiin immoo mucoon yaadumaas buluu barbaaddee bulaa jirti ta'e naagalaa hin jiruani kanaafuu booda haarii keetiin mucoon tanarra abdiin waan tokko godhee itti gaafatamummaa gochuu hin dandeessu abdii gaafachuu hin dandeessu maaliifuu si toyyamee fi isoo jirtu isoo lubbuudhaan jirtu sumaas jirtu biraasoo fagaattee hin jiraanne akkamitti gadhiisuu dandeesse kan jedhu sanaanii siifan viidiyoo kanarra jala hojjechaa jira lammataa immoo haadha banaa ajii ani shuman jibbeen waan ta'een beeku ana jibbistee jirtu akkanumattuu jechuudha maaliifuu akkuma kuyyaashii zim jettee akkuma agarte abdii dhoftii sijjamar maal ulmooshiiti moo maal jechuudha nagalaa hin jiruani bakka haalli ishii sirrii miti sijjamar mucoon maraatu wayinat fakkaatan akkan ishii argaa jirutti jechuudha akkanumatti na sodaachistaana sijjamar maali kana gaaddisee waan ishii wajjin waliin galleef akkana jettana naan jedhinaati
namni lafaa kee akkamti namadha jechuun waan rakkina qabdu ajjuma wajjin fixachuudha malee abdiirraa rakkoo qabdi maal jechuudha kun kan ishii kunis na ajaa'ibaa jira sijjamaru gamana abdii rakkoo keessa seessisuudha waan hin goone hin qabani hundumtuu itti buufachaa jiru hundumtuu fakkeessaatuma itti ennochaa jiru inni garuu itti mul'achaa jiru ta'e osuma beekuus jechaa jira ta'e naagalaa hin jiru maal akka ta'e inni illee naaf hin galleana daawwataaf hordoftoota keenya waa baay'eetu rakkoo jira wanti kun immoo akka sirraa ta'uun barbaadaani akkanatti itti fufaa deema taanan baay'ee nama rakkisa waan ta'eef osoo sirraa ta'e inni duraanii amalli keenya duraanii hundumti keenyaayyuu seera sara qabaannee wayyaa kan jedhu sana maaliifuu wanta kana kun bareedullee nurraallee hin eeggamu kanaafuu ishiin rakkoon ishiin nuti abdiirraa qabdu kun immoo na ajaa'ibaa jirtan niitiin sun niitiin ajjii jechuudha ajjiin illee hidhamee jira amma immoo akkuma ajjiin hidhamee kana abdiin illee hidhamudha ta'e hin beeku ani ida sagalchuu barbaadate karaa farratti eegdeetfa arrabsiti afaan baasteefa biyya kana keessatti immoo irri dubartiitti durbachuu hin danda'amu tuma waan barbaade gooteeni biruma darbaa yookiin callisuu danda'a malee amma kana ishee ofirraa dhowwuu dadhabee miti waan ta'eefu እና kanarraan kanaaf immoo mana keessumattu kanaan laallee ishii mana keessatti illee bakka afaan inni gadi callistu kottu gadi bayaati dhiiraa miti ati maaloodhaa siin baate achiin baate bakka ani namuma akkanaatu dhaloota kiyyaan argeen beeku gilfatanya yookiin immoo nama lolaa numa jira kan ishii immoo adduma ta'e kanarraan immoo kushinaallee seenuu hin dandeenye akka barbaannetti mana keessatti tanqasaaqasuu hin dandeenye manuma hidhaa keessa jiranatti fakkaachaa jira amma waan yaadaa jiru maaliif kun uumamaa jira rakkoon ishiin abdiirraa qabdu kun maayinidhaan kan ajaa'ibaa jiru gaafii kan natti ta'aa jiru sinin jedha daawwataaf hordoftoota keenya እስቲ ተጨማሪ ያለሽ ነገር እንግዲህ ቤተሰብ ሁሉንም ጋዲስ ያውርተዋለች ብዙ ነገር ነግራችኋለች ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እውነት ለማውራት እኛ ግራ ነው ገባን በመጀመሪያ እና ሁሉንም ነገር ሰምታችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ አጂ በመጀመሪያ እንደታሰረ ሁላችሁም ታውቃላችሁ በመቀጠል ደግሞ እሱ ከታሰረን በኋላ ልጅቷ በጣም ሰይጣን ነች የእውነት ነው የምላችሁ በጣም ሰይጣን ነችና በጣም ብዙ ነገር ነው በቃ እኛ ላይ እንትን ያለች ብዙ ነው የምትፈታተነን ምናምን እና ጋዲሴ ላይ ማለት ነውና ልጅቷ በጣም መጥፎ ነች ሰይጣናም የሆነች ልጅ ነችና በጣም ግራ ነው የገባን እኛ እንኳን ራሳችን የምናደርገው ነገር ሁሉ ነው የጠፋብን ሳምቦንቱ ደግሞ ያው ልጅቷን አይታችኋል ቪዲዮ ማብዲ እየሰራ ባለው ቦታ ላይ እዚህ ነው ያለችው ከእናቷ ጋር ጠላት ነው አብዲ በጣም ነው እንትን የምትለው ግን እዚህ ነው የምታድረው ሁሉም ነገር ግራ ነው የገባንኛ ማለት ነው እየተወሳሰበብን ነው ያለው ነገሮች ሁሉ ማለት ነው እኛ ላይ እና ብቻኛ ምን ማድረግ እንዳለብን ሁሉ ግራ ነው የገባን የምር ቤተሰብና ጋዲሴ እንደጀመርሽው አውርተሽ ብጨርሽው እኔ ለመስማት ነበር አጋጣሚ የተቀመጥኩት እና ብጨርሽው ጥሩ ነው ኤጋ እንዱማፉ አኒ አደሰቦንቱ ሱመትና ሰው በርባደ ረጫለ ሱማፍ ነው ጀቻ ይራ ቪዲዮ ከነለኔ ቪዲዮ ከነላልቴ አቲምጮ ከደወቹ ባናን ወኪም መንማ ከና አቡልቱ አከበርባደ አዱፍቱ ጀቻ ጅርታታናን ረኮ ብራ ቀብዳ ይቻለ በቃ ጀለሙሬ ተንዱበዳኔ ያቹ ሞ ናገላን ጅሯን ሲጀመር አብዲን ሰቦንቱ አከ ፉዱ በርባደ ሞ ናገላን ጅሯን ያኒ ከና ናገላን ጅሮ እቹ ደም አክረመቶን ላላ ጅሮ አከስነት ፈካቻ ጅራ አንተይፉ ስርትት ያዲገሩ ሁንዱማፉ ስርትት ጥየፈተ ሶ ያደ ዋሲባሱ ሙርቴሲቴ ወየ እተያዳ ማለፉ አከምትኒ ሲጀመር እሺናቻ ብልታ ስንሟች ቡላ ምናምን ከነቹን ሳማይኒ አቲማ ከምትኡጀቹ ደንደሴ ናገላን ጅሩ ሁንዱማፉ ገሩ ስርትት ያዲስ እንጀራ ሶቦንቱ የሆነ በለሰ ዲፋማ namni baay'ee qannateeti maalifi waan baay'ee naanjechuu dandeessanii animmoo booda zimjattee jechuu manna waan dubbachuu qabumoo dubbachuun dirqama keenya waan mana kana keessatti uumamu waan agarree akka namni agarree ta'uu hin qabnu dubbannee namni nu dhaga'u jiraanna nu dhaga'u nu dhaga'u jiraanne nu dhaga'u baachuu nu dhaga'u namni barbaanne immoo dhiisuu ni danda'a jedhetanii yaada egaa maatii keenya hundaafu kanannani irra deddeebi'ee dubbadhu tokkora lama sadi irra deddeebi'een kanan dubbadhu abdiin hidhamnaan illee tokko niti ajjitini sababii niti ajjitin hidhama lammataa immoo sabboontuu fi haadha sabboontuu rakkoo hin taane keessa seesisaanii jiru jechuudha maaliifuu bakka kun beeksisaadha sijjumar ifa waanuma ifa jiruudha osuma beekanuu akka nama hin beekne ta'aa jiranii namni immoo bakka osoo beekanuu akka nama hin beekne ta'uun gidiraa ta'uudha gidirummaadha malee kun wallaalummaadha jedhee yaadu waan ta'eefu sababii isaaniitiin hidhamuu danda'a jechuudha
akkan argaa jirutti. Kanaafuu yoo teessan oo seera qabattanii seera qabsisuu dandeessan qabsisuu ni dandeessan. Lakkii nu galchuu akka barbaanne goonaa waan si galchuu tokko hin jiru jechuullee ni dandeessanii. Hundumaafuu rabbitu hiika uumaa miti. Garuu itti yaadi sirriitti haadha sabboontu sirriitti akka itti yaaddu fedhaani nagaan naa ta'a.